Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kam oltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessineen koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa aangawoonni ABO hidhaa jiran atattamaan akka hiikaman gaafachuu, paarkiin biyyaalessaa Booranaa gogiinsa waggaa tokkoon booda lubbuu horachuu, mootummaan guututti giriinariin isaa kana caaluu danda'a malee achi gadi haalli bineensota sanaa gubbaa jiru kompiliitilii rikoover ta'eera. Walitti bu'iinsa Keeniyaa Marsabiitiin abbaa intalli isaanii jalaa ajjeefamte. Daa'im kana iskuula erge nama iskuulaatti jeessanii dhanii abaarisi dhagaye. Iskuula Litoo'enjoo nama sadii achi fixanii. Itoophiyaan addunyaarraa buqqaatota biyya keessaa hedduu qabaachuun tokkoffaa ta'uu Firaa'ol Balaa saganticha isinii dhiyeessaa nu waliin tura. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa miseensota adda bilisummaa Oromoo haala seeraan ala ta'een hidhamanii jiran dabalatee kanneen osoo himannaan irratti hin banamin bakkee garaagaraatti hidhaa irratti argaman biroos hanga himannaan qabatamaan irratti hin dhiyaannetti atattamaan akka gadi dhiifaman gaafate. Hamza Hussein dabalee isinitti hima. Koomishinichi ibsa har'a caamsaa 19 bara 2022 baaseen shakkamtoonni osoo mana murtiitti hin dhiyaatin akka hidhaarra turan gochuun sirna haqaa biyyattii yaaddoo keessa ka galchuu fi namoonni akka amantii irraa dhaban ka godhuudha jedhe. Koomishinichi haala qorannoo geggeesse kanaan hidhamtoonni manni murtii wabiidhaan akka gadhiifaman murteesse, kanneen himannaan isaanii cufamuun murtee seeraan bilisaan gadhiifaman, kanneen himannaan kamuu irratti hin banaminii fi abbaan alangaa himannaa irratti hin banne ta'uun mirkaneessuun ka galmeen qorannoo isaanii cufame seeraan ala iddoowwan garagaraatti dabarfamuun baatii tokko haga waggaa lamaatti kanneen hidhaa irratti argaman jiraachuu adda baasuu ibse. Kana malees hidhamtoonni muraasni haala qabiinsa badaa fi reebicha manneen hidhaa garagaraa keessatti irratti raawwateen kanneen miidhama qaamaa adda addaatii fi rakkina fayyaatiif saaxilaman akka jiran hubachuu koomishinichi ibseera. Haala qondaaltota ABO manneen hidhaa garagaraa keessa jiranii fi dhimma himannaa isaan irratti dubbii himaa ABO Lammii Gammachuu dubbiseera. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaaffii tokko malee fi beellama mana murtii malee mana hidhaatti ugguramanidha kan isaan to'anii. Kunis waggaa lamaa oliif keessattuu Jaalabdiin jalqaba 2020 kaasee kan inni dhuma amajjii 2020 kaaseetti kan inni manoota hidhaa adda addaa fi dhaddachawwan adda addaa dhiyaataa ture. Jaalabdiidhaan yeroo jahaaf manni murtii kan inni bilisa baasee, namoonni kun immoo moonaa yookaan mana xiqqaa keessatti walitti rukkamanii yookaan ukkaanfamanii akka isaan jiraataa turanii fi jiranidha ammallee kan quba qabnu. Gariin isaanii manni murtii erga dhiyaatanii har'aa yoo xiqqaate waggootaaf ji'oota lakkoofsaniiru, garuu kana keessatti himanni sirnaa tokko irratti baname mana murtiidhaan kan irratti murtaa'e waan tokko hin jiru. Abukaatowwan isaanii dubbisuudhaaf illee hireen argatan ergii wal qunnamanii har'a gara waggaadha. Koomishinarri olaanaan koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala qondaaltonni ABO haala seeraan ala ta'een yeroo dheeraadhaaf hidhamanii ka jiran yoo ta'u atattamaan hidhaa irraa akka gadhiifamanii fi miidhaa irra qaqqabeef beenyaan kaffalamuu fi akka qabaatu gaafatan. Dr. Daani'el dabaluun murteewwan mana murtii fi abbaa alangaa irra deddeebiin diigamuun sirreeffamtoota haala seeraan alaatiin hidhaa dheeraaf saaxiluun aangoo seeraan alaa fayyadamuu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa atattamaan dhimmicha qulqulleessuun tarkaanfii adeemsaa barbaachisu fudhachuu qaba jedhan. Miseensota hoggansa ABO ka ta'anii fi qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhaarra ka jiran obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennasaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, obbo Daawit Abdataa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Gadaa Gabbisaa fa'i dubbisu koomishinichi ibseera. Koomishinichi ibsasaa kanaan qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jiddugala qorannoo yakkaa poolisii federaalaatti akkasumas obbo Abdii Raggaasaa ammoo kaampii poolisii addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Galaanitti argamu keessatti akka hidhamanii jiran maatiif abukaatowwan isaanii irraa hubachuu himeera. Gama kaaniin qondaalli ABO olaanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaatti dhiyaatanii poolisiin federaalaa deebii kenne. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBC'tti akka himanitti abbaan alangaa federaalaa fi poolisiin federaalaa dhiyaachuun dhimmicha irratti deebii laataniiru.
Poolisiin federaalaa abbaan alangaa federaalaa waan olii jennoo irratti gaafateef karaa poolisii Oromiyaa barbaachise Koloneel Gammachuu qabu ibse. Koloneel Gammachuun gama isaaniitiin gaafan qabame wantin bakka biraatii barbaadame hin turre. Poolisii federaalaaf poolisii Oromiyaa akkasumas tikni walumaan ta'anii na qaban jechuun dhaddacha irratti dubbachuu isaanii lammiin BBC'tti himeera. Abbaan alangaa federaalaa immoo Koloneel Gammachuu ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif akka gadhiifaman gaafachaa ture jechuun mana murtiitti himan jedhan obbo Tuuliin. Dabalataan qondaala ABO Koloneel Gammachuu ayyaanaa irratti himata banuu akka hin qabne xalayaadhaan poolisa federaalaaf ibsu dhaddacha kana irratti hubachiiseera jedhan. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa qaamni qabee nutti kenne poolisiin Oromiyaa akka nurraa fuudhuuf xalayaan gaafannee qaamaanis itti geessinus nu harkaa fuuchuu didan jechuun dhaddacha har'aa irratti ibsuu isaanii ammoo qondaalli ABO Lammii Gammachuu BBC'tti hime. Manni murtichaa poolisiin Oromiyaa dhiyaate akka deebii isaa kennuuf caamsaa 23 bara 2022tti beellamuu obbo Tuuliin BBC'tti himaniiru. Hongeen cimaa godina Booranaa mudate nama beeladootaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa qaqqabsiisee ture. Iddoowwan guddoo miidhaman keessaa tokko paarkiin biyyaalessaa Booranaa gogiinsa waggaa tokko booda lubbuu horateera. Itti gaafatamaan paarkichaa obbo Nugusee Waataa paarkichi deebi'ee magariisa ta'utti gammadanillee ammallee hojiin hafu hedduudha jedhan. Haalli ture sun magariisummaan isaa isuma dhagaa isaa numatu qaama hedduu kennaa ture. Sun akkasuma haalli ittiin deebi'ee yeroo ammaa jirus akka carraa ta'ee fotoon sun iddoo cufaa ol kenneen geessine cabbii bakka jedhamutu jira. Cabbiin kun durii raanchii shaalaqaa jaatanii alii beekamaa goota Oromoo Booranaa bu'uurri paarkii biyyoolessa Booranaa lookii saariitti bakka kana waan taate bakki gootiin bu'uura buusee bira dabare akkasuma akkuma gootummaan itti fuuftee jira. Ka goota shaalaqaa jaatanii aliitiin ijaarame san dhaabatanii kaasan namni geennatu jechuu danda'a. Guutumaan guututti giriinariin isaa kana caaluu danda'a malee achii gadi ka'ee jechuu barbaada. Haalli bineensa bosonaa gubbaa jiru kompiliitilii rikoover ta'eera garuu sodaan gurguddootu jira. Qorannoo nama mootummaan naannoo Oromiyaa geggeessuu jiru kun rakkoo yoo hin furata hin fudhanna. Yoo rakkoo hin furre nus akkasumatti deemuu hin dandeenyu abbaan danda'e fudhatee dhiibuu hin danda'a. Kanaaf rakkoon fuuldura itti fufu. Fakkeenyaaf gabaabumatti kaasu hojjetaan achi jiru sun fedhii guguddoo qaba. Eegumsa guguddoo eeguu jira. Halkan bulee eeguu jira. Qofaan, guutiin, idin isa qofaa miti. Koiznees kan jedhuutu jira. Bilaak maan baay'anii addunyaa gubbaa mofti qixa isaa haddaa qabu hin jiru. Inni mataa isaanii dubbatu boolla qaba. Haga sadarkaa kanaa hojjechuu jira waan ta'eef yeroo isaan irratti tokko rakkoon guddoon isaaniitti jiru rakkoo bishaaniiti. Dhaantee rakkoon eegumsaa marti naannoo isaanii immoo bifa uummata fayyaduu bineensa fayyadamuun taa'amee irra maratamee giriineriin isaa itti fufiinsa qabaachuu qaba. Sadaffaan immoo sa'aatii kana keessatti guyyaa dheengaddaa yeroo seennee qorannoo kana geggeessinee fotoo kana fudhannu daandii durii utuu hin taane saffil goonee gara biraatti makiinaa biyyeen gadi fudhachaa maal ta'a aarsaa kaffalee bakka sakkantee rakkoo kana baasuu qabna waan jedhuun seenne malee kompiliitilii rooba kanarraa ka'ee iddoo sun nama seensisu. Asumaan silkee hordofaa ture makiinaan biraan ga'u motoriin biraan ga'u deemuudhaaf immoo kiiloomeetirii haga 40 gargar fagaata. Da'oo bineensotaa Yaaballoo Wildlife Sanctuary kan ture paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 paarkii biyyaalessaa ta'e. Paarkichi gosoota simbirroo 286 ol paarkichi qabu keessaa gosti simbirroo 4 godina Booranaa keessatti qofa kan argamanidha. Odeessaalee gaggabaabootan darba. Itoophiyaan biyya buqqaatonni miliyoona 5 ol keessa jiran ta'uun buqqaatota biyya keessaa hedduu qabaachuun biyyoota addunyaa keessaa tokkoffaa taate. Giddu galli lammiilee biyya isaanii keessatti qeerra buqqaan to'atu IDMC xumura bara 2021 irratti biyyoota addunyaa mara keessaa lakkoofsi namoota buqqaanii miliyoona 59.1 gahuu hime. Waldaaleen siviilii Afrikaa 12 ta'an waraana kaaba Itoophiyaa akka dhaabsisuuf UN'dhaan xalayaadhaan gaafatan. UN duguuggaa sanyii Rwaandaa keessatti raawwatamerraa barachuun tarkaanfii atattamaa fudhachuun waraanichi akka dhaabsisuuf cimsanii gaafataniiru. Manni murtii olaanaa Indiyaa namticha ajjechaa ministeera muummee duraanii biyyattii Rajiv Gandhi bara 1991tti raawwatame keessa gahee qabaa jedhamuun itti murtaa'ee ture akka gadhiifamuuf ajaje. Bara 1998tti adabbii du'aan kan irratti murtaa'e kun booda garuu jijjiirameera.
loltuun Raashiyaa ganna 21 dhaddacha yakkaa waraana jalqabaa irratti nama nagaa ajjeesuu amane. Vaadim Shaanshim yeroo waraanni eegalametti maanguddoo waggaa 62 dhukaasuun ajjeesuu amaneera. Bulchiinsa Keeniyaa Marsabiit jedhamtuu fi gama kibbaan Itoophiyaa daangessitutti haleellaan sababuu ureeffate hammaateera. Dhibiin hammaate jennaan mootummaan Keeniyaa opereeshinii addaa biyyattii keessatti hin baramne labsuun hojiitti seene. Mootummaan biyyattii bulchiinsa kana keessa jibbiinsaa fi ajjeechaan hawaasa Booranaaf Gabraa gidduu jiru hammaachuu isaatiin duula kana gaggeessuuf murteessuu hime. Sababa nageenya dhabuu naannichaan namoota miidhaman keessaa Absalaad Jaarsoo tokkodha. Adoolessa 2021 intalli isaanii ganna 11 akkuma yuunifoormii uffatteen mana barumsaatti rasaasaan dhaawamtee ajjeefamte. Waa'illi keenyi Eliyaas Hordofaa gara naannichaa imaluun haala jiru irratti gabaasa tolchaa ture. Abba Salaadillee dubbiseera. Daa'im kana iskuul erge nama iskuulaatti jeessanii dhanii abaarii sii dhagaye. Iskuula Litoo'enjoo nama 3 achiif fixanii jeessaniidha. Waan kaan diraa dhagaye naan gaarii fudhadhee achuu taa'e. Yoon dhufu wasaasiin cuuf ijoollee galfachuu jiru. Yoon dhufu kii daa'ima baagii karaa gulaa targeetti iskuula duraatti. Daa'im baagii tanaa meennaan daa'im kan warra daa'im baagii argee yoon jedhe nama bigibigiin isii galcha buyya isiillee bigibigiin ijjeessanii waa'ee isaatiin waliin reeffa irraa arge. Gaaf sun nama 3 du'e? Nam 3 du'e. Nam bigbigiin isii iskuula galcha buyya isiitiif nam jiiranii tokko dhibii gurbaa ijoollee kooleejii ka Muncumkaan gula bigbigi taan gulte dira waliin galuu jiran irbaanii daa'im fuunee gallaa jedhani nam kaan warkaan argee reef kaan argee naani aanuu kabisaa rifadhee baagii taallee argee daa'imni hospitaala reeban naan hospitaal reebuudha hospitaalaan baay'ee naan daa'imiyaa du'ee naan achumaatti amma halleen shokka argadhee achumaa gale namii artumaa namummaan gaariin na fuudhee ollaan na baasanii daa'im kaallee reeffaallee fudhannee furraa. Boriyaa irreessin akkasii bitaan ol kiinan keessaa tuniin nu afektite nu dhibdee rakkoo nu geessitee daa'im dhabnee iskuulaallee hidhanii iskuul kaallee narma baye daa'im afeellee am iskuula laf dhibii gar dhibii geeffan malee armaayyuu iskuulaallee ijoollee geeffachuu dadhabe. Nama intal kan kee ijjeese arganii yaa seeratti dhiyeessanii? Seerii agartaan hin jirtu. Ripootun daa'im ijjeessanii ennaan warri sirkaalaalleen jittok taa'ee nu barbaadanii nu gaafatanii ennaan daa'im nu iskuul geesse an daa'im iskuul geesse yuunifoomii itti kaa'ee baagii itti kenne iskuul deemee deeni iskuulatti ijjeessanii ripoot namni sanii kennu maallimuu iskuul isii soomteeti maallimuun ripoot isteetimentii haqorte alleen daa'im nam ijjeessin garri an daa'im diiram yoo gargar baane alleen hojii deemaa daa'imilleen iskuul deema alleen daa'im iskuul geessa iskuul geessanii alleen hojii deema daa'imni saam 10 nus iskuula fuudhan diiramin geessanii saa 10 nus iskuula galchan natti hin gallee arge ajjeessanii seerii sirkaala atu'a fuudhanne rakkoo sun gar sirkaala jira namti suu malee lubbuu namaatiif qabeen namaallee chunguu mal sirkaala tujuu fi dadhabe sirkaalii warra daa'imtuu waan kana guuri hin qaba tiik nama namti waan namatis hin qaba nam daa'imtuutis hin qaba nama wayak barbaadi hin qaba nami sun agammaa hin argam. Intalli tee maqaan ishee eenyu ture? Maqaan isii Sabdiyoo Salaati. Nama akkamii turte mee natti mimee waan ishee waa'ee ishee? Ammallee ijoollee tiyyaallee cuf keessaa ijoollee akka malee nama saalfatte waan namni keessaallee nam dhibaatiiniti. Mee amma gara seekuritii kanatti illee yoo ceene mootummaan sirkaalli keenya opereeshinii jedhee jeeshii Marsabiit keessa bobbaasee jira. Kan akkamittiin yaadi kee maani kanarratti akkamiin ilaaltee eegii opereeshiniin kun gad dhufte jijjiiramni jira maaltu jirame? Opereeshiniin yaa dhufte torbaan 2 hadhiin dirkeessaan nan fixan taayyaa ejjan ammoo opereeshinii dhufe gamtokko taa'uu jira. Opereeshinii dhufe nami wayaa kana mijjeessu kaan cuf yaa baqate nami mijjeessuun arm keessa hin jiru opereeshiniin hin dhufedha yaa baqate yaa duraa gore nami opereeshiniin dhibuu jiru namuma maskiina woma yakkini karaa ofii deemfaa askariin qabdee dhaantee wanni hulleen kan keettee warkee arra aga kale guyyaa dheengaddaatiyyuu galgala asara dhufanii ollumkaana nam dhaananii nam qabanii waan inni hin qabneen waan inni quf hin qabneen kan inni ofiitti hin beenneen waan gar dhibii guuranii keedhanii irkaanii
nam shan ollaa kan keessaa qaban. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa asumaan goolabne saganticha Hamzaa Huseen qopheessee an Firaa'ol Balaa immoo isinii dhiyeessaan ture boora hanga walitti dachaanutti gaaritti bula.